Sio isin lemu isin prank ya chuloltan. Seguyo sargi jambadde isin prank namu amanu daben. Ayu narageta namni sun amanu. Ati lewa kasa. Taba kana kesa gabbate watati jirat. Yo video kan kalaltati ayu. Anammas wacina basistati baddi sunte. Jalqaba oduu isin dhageessifna. Obbo Sa'idoo fi aadde Ayyuun akka gaa'ila wajjin ijaarratan addunyaa guutuun dhagahee jira. Guyyaa gaa'ila galgala sanii Ayyuun mana fincaaniin deemaa jechuudhaan achumaan as buuteen ishee dhabamee jira. Bal'inna oduu. Guyyaa cidha keenya uummanni hundumtuu yaa'ee nutillee gammachuudhaan sirbinee cidha keenya haala gaariidhaan geggeeffannee taphannee kolfinee nyaannee dhunnee osoo jirru. Akkuma nama kamiittuu misirroon lamaan yeroo sa'aatiin ga'u wal qabatanii iddoo bashannanaa deemanii bashannana isaanii hiriyoota isaanii wajjin yeroo xumuranii lafti galgalaa geechee gara mana isaanii imalanii. Misirroo fudhatee obbo Sa'idoon hiriyoota isaa wajjin sirbaa shubbisaa gara mana isaa yeroo qajeelu mana isaatitti hiriyoonni isaa mana isaa kutaa ulaa isaatitti gatanii biraa deemani. Aadde Ayyuun misirroo kan taate haadha manaa obbo Sa'idoo ta'uuf kan deemtu ani durbummaan qaba jechuudhaan dhiira takkaa jaaladhee tokkoyyuu na bira hin ga'u jechuudhaan dura kan amansiiftee jirtu guyyaa cidhaa ishii garuu shakkii guddaan itti dhaga'amee jira. Obbo Sa'idoon ani shamara waggaa 21 fuudhee kana nama fuudhee kuni durbummaa qabdi jechuudhaan baay'ee gammadanii gammachuu guddaadhaan eegaa osoo jiranuu misirroo kan taate aadde Ayyuun uffata kanan ofirraa jijjiira veeloo kanan ofirraa jijjiira jechuudhaan gara mana fincaanii deemtee achumarraa milixxee badde. Obbo Sa'idoon bakka kutaa ciisichaatitti inuma eegaa homaan dhuftu maaltu ta'e jedhee ka'ee yoo kutaa fincaanii deemee balbala banee rukutuu homtuu jalaa dubbachuu dide. Maaliif dubbachuu hin dinne silaa as jirtaa karra banii maaliif hin dhufne maaf turte jedhee yeroo dubbatullee namnu jalaa dubbatu hin jiru. Yeroo kana rifatee ulaa mana fincaanii yeroo banee ilaaluu homtuu achi keessa hin jiru. Mana keessa fiigee ol fiigee gadi fiigee yeroo ilaalus misirroon isaa aadde Ayyuun kutaa keessas ta'ee kutaa mana fincaanis hin jirtu. Yeroo kana rifachuudhaan hiriyoota isaatitti bilbilee hedduu kan itti dhiyaattu jaalallee ishee durii kan ta'e wobiitti yeroo bilbiluu wobiin illee lakkee ana bira hin jirtu hin dhufne eecha goote misirroo jechuudhaan gaafii itti dhiyeessani. Anuu hin beeku na biraa gadi baatee asumaan miliqxee lixxe asii achi yoo laalu durbummaa santu hin jirre laata jedhee tanan shakkee bariisaa hin dhufti jedhee yeroon eeguu isheen bariisallee hin dhufne achumarraan baddee deemte maalidha kuni jechuudhaan obbo Sa'idoon baay'ee aaranii jiru. Humnaan na gudeeddee akkan gaa'ila godhee feeshee fuudhu haadha ijoollee tiyyaa aadde Sumayyaa kan taate walitti na buustee aadde Sumayyaan balaa cidha keenyatiin kiloorsii dhuguudhaan guyyaa san gaggabdee namni cinaadhaa dhabamee fuudhanii immoo mana yaalaa geessanii lubbuun ishee hafee jira. Ani aadde Ayyuun fuudha jedhee haadha manaa tiyya haadha ijoollee tiyya dhabee kan oolee ammammoo durbummaan hawwillee hin arganne jechuudhaan komii dhiyeeffate. Maatiin Ayyuu intala keenya eessa gootee nuti siif kenninee jirraa uummata afootti intalli keenya waa takka yoo taate itti gaafatamaan si jechuudhaan itti dhiyeessanii jiru. Obbo Sa'idoon illee intala keechan fuudhuudhaaf gabbara intala keechanii miliyoona 2 yoon kaffalu baasii cidhaaf immoo miliyoona 3 baase walumaa galatti cidha kanaaf miliyoona 5 baasuudhaan wanni tokko osoo nafiin sargii adda ta'e diggisee ishee fuudhee jira. Wannan isheetti hanqise tokko hin qabu. Sangaa taanaan hoolaa taanaan re'ee taanaan lukkuu taanaan wanna isin gabbaraa jettan hundumaa isin gabbaree intala keechan fuucheen jira. Garuu intalli keechan durbummaa dhabuu isheetirraa kan ka'e na harkaa baqattee baddee jirti jechuudhaan himannaa jalqabaa himatanii. Mata duree hiriyyaa kan ta'e obbo Yaasuu fi obbo Wabiinis akkana jechuudhaan dhiyeessanii.
maqaa dhiirotaa balleessitee misirroo taatee akkamitti misirroon shamarranii si harkaa baatii ati dhiiraa miti maal akkamitti gadhiisuu dandeesse jechuudhaan gaafii itti dhiyeessani. Obbo Sa'idoon illee akkas jechuudhaan deebisaniifi ana na shawwada akkanaa namni tokko na shawwadee hin beeku durbummaan qaba jettee natti heerumtee durbummaa ishee yeroon ilaaluuf ta'uu ishiin baatee na harkaa miliquun ishee baay'ee na gaabbisiise ammallee iddoo jirturraa yoon argee ishiin dhiisu jechuudhaan itti dhaadate. Obbo Wabiin illee akkana jechuudhaan gaafii lammataa gaafatanii. Duraanuu naa dhiisi jennaan isumatu dideetoo jidduu keenya seenee bultii keenya diige ayyuun anii fi ayyuun daa'imummaarra jalqabne wajjin guddanne amala ishee guutumaan guututti sirrittan beeka kanaafuu amma ishee hin argattu ishiin miliqxee baatee jirti hiriyyaa biraallee ni qabdi isa bira dhaqitti laata jechuudhaan obbo Sa'idoo rifachiise. Obbo Sa'idoon immoo ani gara maatii ishii deebi'ee maallaqan ishiitti baase miliyoona 5 muluu kaashii harkatti akkanaaf kennan maatii ishee akkanaa gaafattan jaarsota biyyaa naaf ergaa yoo jaarsota biyyaatiin didan immoo kara seeratiinan gaafadha jechuudhaan deebisanii. Uummanni daawwattoonni immoo maali ati dhiiraa miti akkamti si harkaa ba'uu dandeechi jedhanii itti kolfanii. Kolfa kana arguudhaan obbo Sa'idoon baay'ee miira keessa seenuudhaan ana homtuun amanuu ishiin humnaan natti heerumte anis immoo fedhii ishii guutuudhaaf gaa'ela isheen jettes gabbara isheen jettes hundumaayyuu guutee diggiseen jira. Haa ta'uutii garuu guyyaa cidhaa kana baduun maaliif barbaachise uummanni illee maaliif natti faradu homtuun amanan baduu isheetillee ni sobu jechuudhaan piraankidha jechuudhaan na amanuu dadhabanii jiru. Eenyu akka na amanus adda baasee beekuu wallaaleen jira jechuudhaan obbo Sa'idoon ammas baay'ee akka aaran himanii jiru. Amma lubbuudhaan jiraachuun isheetu anaaf yaaddessaadha. Adaraa bakka jirtutti yoo jiraatte fayyaa ta'iitii asan jira jedhiitii dubbadhu jechuudhaan obbo Sa'idoon viidiyoo lammataa hojjetanii beeksisanii jiru. Obbo Wabii fi itti gaafatamaa mata duree kan ta'e obbo Wabii fi obbo Yaasuun intalli teenyatu yoo badde situ itti gaafatamaa hiriyyaa teenya yeroo daa'imummaa wajjin guddanne si argitee maallaqaan maraachitee qabeenya qabdi jettee intalli sitti maraatte nuti garuu akka kee qabeenya dhabuudhaan gara kee gortee jirti ishiin har'a garuu isheen as buuteesi waan dhabameef ati galgala sawwaan ishii gooteyyuu hin beennu adda isheetti fudhatte kanaafuu gaafii kanaaf deebii akka nu deebistu jedhanii gaafatanii jiru. Oduun keenyallee asumarraan xumurama. Dabalata oduu yoo barbaaddan mana kana like share gochuudhaan nu jabeechaa isiniin jechuu jaalanna. Turtiin wajjin gootaniif immoo galatooma.